Khairoon jaalladhuan. Dhaggeeffadhaa uummata keenya. Warri biyya biraartan khairoon jaalladhuan. Namni biyya kana keessa jiru sheekolii fi namoota bebbeekoo tokko tokko khairoo keessa hayyoota danu jira. Isinitti yeroo hedduu isinitti meeraan. Uummata khairoon jennaa badii kootiifis badinaa biraatiifis uummata khairoon jedhina. Hayyoota jira sheekota jira. Ijoollee dhiiraa qaxalee kan halkanii guyyaa baajaaji biyya namaa keessatti baajaajii oofaa sini galee halkanii guyyaa baajaajii oofaa jireenya ofii jijjiirachuudha. Warra biyya kanaaf hojii wal cunqursaa lubbuu jaraa kennanii hojjetanii jiraatantu jira. Wallaahi na azaziisu. Gaafadhaan hime nama biyya kana keessaa baajaaj qabu mee namni baajaaj qabdu rabbiin sodaadhu kottu wal galime. Baajaajii ijoollee keenya fayyadama. Wallaahi gaafan baajaajii jaraa yaabbadhe gammachuu jarri gammadanu namni baajaaj qabdanu keessattuu isin ijoollee Oromoo yoo xiqqaate baajaajii 200 ol qabdu akkami mubaarak isiniif. Wallahi waan ani sirraa argadhu qixxee jalaa fan kennaa. Na gammachiisu yeroo jalaa hojjetan jechuudha. Wallahi billahi yoommoo qodaa xiqqoo si baadhee karaa irratti na argan na fe'anii manaan nagaanii nagatanii badu maallaqa narraa fudhatan. Hagas kabajanaa qabu. Hooleeyyii kana amma utuu guyyaa tokko kairoo keessatti nama tokko himadhe bakka jireenyaa dhabsiisu ilmaan Oromoos keessa jiran dhugaan sin itti himaa. Bakka jireenya ilmaan Oromoo kairoo keessa jiran otoon nama tokko gadi ba'ee himadhe dhimmaan irra geessu. Wallaahi bakka ijoollee harargeetuuf hin geessu. Sitti immoo ijoollee harargeetiif hin geessu. Kan lubbuu naa kennu kumaatama jira. Bara karoonaa sana dhaggeeffadha. Bara karoonaa sana ijoolleen keenya kutaa adda addaarraa ilmaan Oromoo dubartoonni koronaan jabaate. Ani immoo uffata doktoraa bitadheen waajjira piistikiin seene. Waajjira piistikii jechuun waajjira biyya kana keessatti nama gargaarudha. Dhageessanii waajjira biyya kana keessatti nama gargaarudha. Waajjira piistikiitti kana of galchee fi sa'aatii sana ilmaan Oromoo piistikii keessa dalaganu Oromoo gargaaruudhaaf jechuudha. Yoo inni keessa dalaganu gadhiisanii ba'an turani. Abdussee Sarbiyaan beetti yoo haqa kiyya dhossuu ta'e malee. Abdussee maal akkan ta'e an hin beetti dheegadda mana banatteetti. Ummanni akka Oromootti dhaabbatee yoo inni keessa hojjetaa ture baqataa ture sodaatee ilmoo isaatiif jechuudha. Maaliif koronaatu baay'ee sodaatamee ture. Ani immoo dhaabbatee yoo inni itti kana dhaqee galeef rakkadhee waan nyaadhu dhabee miti. Abdusseen hin beeka akkan itti jiraataa ture jechuudha. Toofee iluu hin beeka. Sini galee rakkataa iyyuu meeqa ofitti qabnee jiraataa ture. Bara dabarsuudha. Sana booda dhaqeen dhaabbatee yoo inni itti galmaa'e. Ijoollee gargaaru jecha wanni jarri naa kennan saayikilii tokko kan ittiin deemee nama tajaajilu. Wallaahi wa billaahi birrii Ijipti 180 gannaqee natti bilbilanii ijoolleen akkuma isin beektanu. Akka maamiti makama wal baatee gastii irratti fexxar jettu miti. Soba ina maninaa hundi si natti bilbilti. Mubaarak kunoo akkasii qufee jennaa madaamii mana keessaa na baaftee. Ijoollee mana jaazaa moona didan eessa baakootiin naqa jennaan mana kireeffadhee dhaggeeffadha. Mana kireeffadhee himuu barbaadee miti. Mana kireeffadheen fooqirraa meeshaa itti bitee ijoollee shamarranii kutaa tokko dubara tokko kennee maallaqa kiyyaan waan hin qabu kennee mana meeqa kireeffadhee kairoo keessatti qubachiisee jechuudha akka waan ani abbaa qabeenyaa ta'e eenyu nan gaafadhare namni namaan hubatu kana rakkoo as keessa jiru ijoollee durbaa bakkee tafaatiin bakkee tafaa jirti mana kireeffadheen akka waan dhaabbata ta'e jechuudha bakkeetti naaf hin jedhe kana quba qabduu isin warri miidiyaa irraa isinitti beelata akka guyyaa tokko himadhee feesbuuk irratti bara feesbuukiiti gaafa sana leenci hin jiru abaaboon hin jiru mana kireeffadheen qubachiisaa ture. Namni kairoo keessaa hin nagayin muraasa. Himachuu barbaadee miti. Gaafa sana ililliin hin jiru hubadhaa. TikTok wanni jedhamu hin jiru. Yeroo karoonaa sana an keessa hin jiru. Yoo jiraate isin beeku an keessa hin jiru. Laa galata himuun miti. Warra afaan banuufan dubbataara malee. Dubara meeqa guyyaa 15 achi keessa kaa'ee bakka karoonaa geessee marmarsiisee ofii kiyyaa karoonaa qabame. Kunoo Abdusseen jira. Gaafan karoonaa qabamu obboleettii kootiif toofee iluu qofititu lubbuu jalaa kennee otoo maaskiin ka'anne
Abdusee yoonan saalonii taa'e kilaasiitti fiitti. La an silaa dhukkuman qabaa natti darbinaan nan do'ette na dheessaa turte abdusee kun oola. An sukkaaran qaba bari namni sukkaara qabu karoonaa irraa nafu jedhama miti rabbiin kun muna hambise. Ijoolleedhaaf jecha ijoollee qabamte mana yaalaa geesse guyyaa 14 qobaatti geesse manaan kireeffadhe keessa kaa'ee maal natti hojjetan beektu waan jedhi natti hojjetan abdoofaanis waan natti hojjetame seetti machuufan kaase malee galatee machuufi miti dhagahaa namni keenya osoo na jilbeeffachuusiiti qaata na jilbeeffachisa wal gahanii naaf tolli maallaqa guddaatu Ameerikaadhaa ijoolleen Oromoo walitti qabanii mubaarakitti erganeennan nyaachuu jira isaan kireeffataara malee eessa baasaatii fidee kireeffatee qubachiisaara maallaqa kana nuun kennu yoo ta'e hin dhiibnu jedhanii maaliif namni maallaqa isaa baasee mana birrii 3,000 4,000 kireeffatee obboleettii isaatu ittiin galchu kanaaf danazii gatii ta'aniif namummaan qabanu gatii ta'aniif shakkanii garuu dimmitiidhaan namatti erge Ameerikaadhaa jechuudha eenyu natti erge fidaa meemee namni yeroo koronaa sana feesbuukii irratti $100 mubaarakitti ijoollee Oromootiif anoo gadi ba'ee hin dubbanne akkamitti natti ergu anoo keessaan anoo jedhee kan doktoroof godhee dhukkubarra bu'ee silaa du'ee dhabamee adda dagatameen jira jechuudha. Jalana waan isin miidiyaa irratti argitan caala lafatti akkana hojjedhu ijoolleen kan yeroo jettu gargaarsa haadha tokko irratti dhufee keessaan na dubbiseedhe yaadatti yoo ta'e Maarqosiin biratti mubaarak keessaan na dubbiseedhe birrii 7,000 taratti galche al tokko nan haara garuu mubee jedhe galatoominaan jedhe maaliin jedhe na beetteenaan jedhe sin beenneen jedhe ka gaaf tokko suuqii kee dhufee akkasii waan ta'e wayin ooleef yaan hin barre ati anaaf nama galataati jedhe yoo akka Awustiraaliyaatti wanta si godhu jiraate waan hunda si gochuudha qophiidhaan jedhe wannan jalaan godhu danuudha rabbiif jecha godhama hin himamu rabbi waan koo waraqaa miti rabbi oggaashan biyya kana keessa waraqaa malee jiraadhe wallaahi dhiyeenya fudhachuun koo wallaahi dhiyeenya waraqaa koo sirreeffachuu oggaashan garuu waraqaa malee makiinaa oofaa turean obboleesso makiinaa ooftee miti asii arabiin dhattee galuun fala mee ijoollee kan yeroo nan kijibe oggaashan rabbinne eege alhamdulillahi rabbil alamin oggaashan guutu bar dhufuuf yaana laa dhufuuf hin deema nama naan jiru dhaqa wana mala anumas manni xiyya mana nama guddaati akkanuma namni dhufee Hamza bagara bisi jaare yoo kaa komantii jedhan naan jee inni gaa inni daala gidi takka kugaa irraa feeqee komantii inni bisa gaaf tokko achitti kasetta hasan irraa hafe akkanuma namni qaama uufaadhaaf maaliifaadhaaf akkasii laama namni mana nama guddaa kana namni gaafa dhufu sagantaa qabatee walgee guyyaa tokko dhufee namarraa hobbaasee ammas akka bareedaa walitti mari'atanii yaa akkami bareedee naannoo cinqiisin isin godhu qabu akka karooti matma inni batbat jedhan walitti hin dhufne akka guddaa walitti dhufne waan ta'eef akka guddaa dhufamuu qaba ammaas namni amma bara sagantaa san malee yaa isaati haadha warasaa obboleessi xiyya guddaan hangafa as keessa jira silaa kabajumaan dhufee salaam alaikum jeena dubbisee deebi'aa miti xeeqa ajaa'ibaa fardii kabajaadhaan akka wanni kana dhufee orseeni isanii achi akkanuma namni sandaa akka harkisaa dhufee mana nama guddaa kana kan hubbatna'u Hello. Hello. How are you? I'm fine. Huh? Eenyuati? Where are you from? Yes, I love Doru. Hamza one minute. Apa mantap? Ini koi. Orang jelas. Siapa kak? Nama Jawa nama kak. Jangan sana mah ergat I love you man. Maya tu. Mana kau kata apa? Hai.